Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya irraatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaatiin waliin tura. Mootummaan seektara turizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun biyya badhaate kabajamtee fi jaallatamtee dhaloota dhaalchisuuf ciminaan hojjechaa jira jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed afgaaffii NBC Itoophiyaa waliin taasisaniin turizimiin damee dinagdee shanan akka biyyaatti xiyyeeffannaan kenname keessaa tokko ta'uun turizimiin madda dinagdee jabaa biyyaa akka ta'u hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Addunyaa irratti seektara turizimiitiin maallaqni socho'u baay'ee waan ta'eef Itoophiyaanis qabeenya kana qooddachuun dameewwan dinagdee biroo utubuu fi gargaaru uumuuf misooma turizimii irratti fuulleffattee hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Dabalataanis namni biyyattii daawwachuuf dhufu muuxannoo fi beekumsa qooduun oomisha bitachuu, invest gochuu, firoomuuf illee hiree jabaa uumaa jechuun ibsaniiru. Seektarri turizimii eegumsaa fi kunuunsa qabeenya uumamaatiif shoora jabaa qabaachuu kan ibsan Ministeerri Muummee Dr. Abiy turizimiin dilbii biyyattiin qabdu agarsiisuun maqaa gaarii fiduu fi gargaaras kan jedhan torban kana keessa. Ashaaraan magariisaa ce'umsa dinagdee milkeessuun imala biyya keenyaa hiyyummaa injifachuun birmadummaa dinagdee guutuun taasisuu fi eegaltee dhugoomsaa jira jedhani pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Dabalatasaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Bara kana guutuu biyyaatti dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa mata duree abdii dhaabuu jedhuun gaggeeffamaa jira. Obbo Awwaluun sagantaa jalqabsiisa dhaabbii ashaaraa magariisaa godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii Haroo Dandii irratti argamuun haasaa taasisaniin ashaaraan magariisaa ce'umsa dinagdee milkeessuu keessatti shoora olaanaa qaba jechuun ibsaniiru. Ashaaraan magariisaa ce'umsa dinagdee milkeessuun biyyi keenya hiyyummaa injifachuun birmadummaa dinagdee guutuu taasisuuf imala eegaltee dhugoomsaa jiraachuus ibsaniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa Gamasaaniin dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dhufu hambisuuf dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa shoora olaanaa qabaachuu himaniiru. Dhaabbii biqiltuu baroota darbaniitiin miidhaginni Haroo Dandii dabalaa jiraachuu kaasanii biqiltuun har'a dhaabnu galaa dhaloota boruu ta'us kan dubbatan torban kana keessa. Hojiin tajaajila lammummaa ijaarsa biyyaa utubuun dhaloota har'aa fi egeree bu'uura kaa'aa jira jedhanii sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Saadaat Nashaa. Dabalatasaa Bushuraalee akka taanutti qindeesseera. Godina Gujii Lixaatti hojiin kenne tajaajila lammummaa bara kanaa jalqabameera. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa sirna jalqabsiisa hojii tajaajila lammummaa godinichatti gaggeeffame kanarratti argamuun haasaa taasisaniin hojiin tajaajila lammummaa ijaarsa biyyaa utubuun dhaloota har'aa fi egereef bu'uura kaa'aa jira jedhan. Naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa hojii tajaajila lammummaa adeeffatamus himaniiru. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Adullaa Hirphaayee godinichatti muuxannoowwan baroota darban argaman itti fufsiisuun hanqinaalee mul'atan immoo maqsuun karoora qabame gara bu'aa qabatamatti jijjiiruuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ibsan. Godinichatti hojii kenne tajaajila lammummaa bara kanaatiin mana harka qalleeyyii 2,100 akka ijaaruuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus kan ibsame torban kana keessa. Naannoo Oromiyaatti qonna gannaa bara 2018 fi 2019tiin hanga ammaatti lafti heektaar miliyoona 4.8 qotamee sanyiin facaafamuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti qonna gannaa bara 2018-19tiin hanga ammaatti lafti heektaar miliyoonni 4.8 qotamee sanyiin facaafamuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Eeliyaas Kadir qonna gannaa bara 2018-19tiif lafa heektaar miliyoona 11.1 misoomsuudhaan midhaan kuntaala miliyoona 300 fi miliyoona 80 ol oomishuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuusaa ibsaniiru. Hanga ammaattis lafti heektaarri miliyoonni 9.6 qotamuudhaan heektaarri miliyoonni 4.8 ammoo sanyii garagaraa facaafamuusaa dubbataniiru. Lafa kana keessaa heektaarri miliyoonni 8.9 kilaasteraan kan misoomu yoo ta'u, oomishtummaa isaa dabaluuf heektaara tokkorraa giddu galeessaan kuntaala 34.1 guddisuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuunsaa ibsameera. Hanga ammaatti xaa'oon kuntaalli miliyoonni 4.8 ol sanyiin filatamaan ammoo kuntaalli 500 ol qonnaan bulaaf raabsamuunsaa ibsameera. Oomishtummaa dabaluuf fayyadama teekinooloojii makaanaayizeeshinii fi galteewwan qonnaatiif xiyyeeffannoon addaa kan kennameef ta'uun ibsameera. Qonnaan bultoonni hojii kilaastara
karaan hojjetaa jiran ariifachiisuun yeroodhaan facaasaa akka xumuran obbo Eeliyaas kan dubbatan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kan irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, telegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.